Good jedhe amaarreedhani. Tu waanan arge kana argitanii tunnante waan Abrahaam irratti hojjetame waan Abrahaam irratti deemaa jiru argitanii moo hin argine akka xiyyaa kana argitanii garramamtaniittu maal jechuudha? Mimee suuraa kana irratti maal argitan? Suuraa kana irratti masqala morma isaa irra jiru sana ilaalaa sirriitti ilaalaa. Isinuma findeessaan viidiyoo irratti jechuudha. Haye salama lindagani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family akkuma jirtu nagaa keessanii jajjabaatu. Ani nagaa kooti galata rabbiin isinin jedha bakkuma jirtanitti nagaaniif jaalalli isiniif haa jiraatu. Warreen amantaa biraallee ashama akka fuulee faamiliin koo hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii jajjabaatu. Asumaanillee nagaa koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isinin jedha. Warreen mana kanaaf addisii taatan like share subscribe gochuun dagatinaa. Warreen immoo nabbaarii taatan like comment barreessuudhaan na jajjabeessa na faana turaan isinin jedha. Har'a maal qabattee dhufte jechuun keessaaniin oolu. Har'a wanta hin qabadhee isiniif dhufee waa'ee Abrahaamiif Ruutaatii. Innis immoo maali yoo jettanii? Egaa namni miidiyaa kanarra hin jiru. Namni miidiyaa kanarra jiru hundinillee numa beeka. Akkuma beekamu kanaan dura jechuudha. Ruutaan maal goote yoo yaadattu tahee habilii mormaa bittee habilii ta'e warqii ta'e hin barreeqa yaanni birrii ta'e warqii ta'e bittee Abrahaamiin kanaan booda aniifatii nagummaadhaan waliin jiraachuu qabna ilmoo gadduu waliitiif qabna gatii kanaaf naan har'a sixootaa sii kennaa jettee sixootaa habilii mormaa dirqiidhaan giddiin kenniteefii turte. Gaafa isin habilii sana kennituu fi ijoolleen baay'een Abrahaamitti ka'uudhaan yaa itti buusuudhaan akka inni habilii kana Ruutaaf deebisuu godhanii turanii jechuudha. Kazaa Abrahaam immoo Ruutaa waamee habilii sana deebiseefii ture. Deebiseefii inni akkuma itti jiraataaru karaa Hermeellaa deemee Hermeellaa wajjin jireenya isaa jiraataa ture jechuudha. Kazaa hamma immoo maaltu uumame isinitti fakkaata beektu? Hamma immoo Abrahaamiin akka jarriitti qabatan hin beeku waan jarri irratti godhan hin beeku garuu sa'aatii kanatti Abrahaam normaanii miti likkiin jiru jechuudha. Akka ilaalutti. Jechaan ani asirratti wanta ani suuraa isaa isinii kaa'ee maal hubatu beektu? Kuni gizee nagummaasaa masqala tokkitti qofa kan inni mormarraa qabu. Asumarratti isiniif galeedhaan yaada. Hamma immoo akkuma beekamu habilii lama mormarraa qaba. Mucaan kunis immoo gizee ilaalamu likkiin jiru waan jarri jedhanuun deemaa jira. Sa'aatii kanatti waan jarri jedhanuun deemaa jira. Waan Ruutaanii fi obboleessi Abrahaam jedhanuun deemaa jira jechuudha. Sa'aatii kana maaliif hatta maal jedhu beektu haasaasaa keessatti gizee isiin dhuftee maal jechuudhaan sila maallaan jettammaa jedhaanii ture jechuudha. Achi viidiyoo sana irratti jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee qalbii nama cabsaa maaliif obboleessi tokko yoo dubartiin tokko abbaa manaasiitii itti aartee itti maal taate akkas ta'e obboleessi tokkommoo jechuudha. Obboleessa irratti waan akkanaa raawwachuun wallaahi baay'ee nama dabbaraadha. Baay'ee nama dabbaraa indegana immoo jechuudha. Namuma amanuun bakka nama dhowwa jechuudha. Maaliif kan obbolaan kan kee obboleessi kan kee akkasirratti godhee namni biraa maal irratti yaada jedhanii akka salphaatti yaaduun nama kamiifiyyuu hin galee yaada. Maal hubattu asirratti habilii kanarratti maaltu hojjetame morma mucaa kanaa irratti kahame mucaan kun hattaa dhaabatee of tahee dhaabatee haasa'uu akkamitti hin dandeenye akkamitti maal jedhuuni gizee isiin dhufte gizee Hermeellaan dhufte maal jedhuuni jedhee akkamitti jara gaafata utuu dhugaadhaan Ruutaa jaallatee ilmoo isaa kana barbaade karaa Ruutaa deebi'uu barbaade wanti inni obboleessa isaas ta'ee Ruutaas maal jedhuun gaafa isiin dhufte jedhee jara gaafatu tokko illee hin jiru jechuudha. Maaliif asirratti wanti ta'e mucaa kana irratti godhamee jira.
wanti namni illee hin jaallanne wanti rabbiin illee hin jaallanne tokkoffamaa inni duraan illee ijoolleen gaafuma isin habilii kana akka sixootaatti kennitu shakkanii jechuudha waan akkasiiti irratti akkas gootee itti deebisee hamma jennaan jechuudha itti deebisee jireenya isaa jiraataa ture garuu hamma maaltu uumame meemee jechuudha viidiyoo sanarratti ilaaltanii amma gaafa hermeellaan fiigaa dhufteettu marattu akka inni itti fizizzi jedhe. Wallaahi dhugaa rabbi baay'ee nama azansisa maaliif nu hundatu obboleessa qabaa osoo obboleessa keenya ta'e akkam nama gubaa inni kana immoo jechuudha ituu ilmoo ofiitiis akkam nama guba dhugaa rabbi innaa ruttaanii baay'ee badii cimaa hojjette maaliif namni yoo tamiyyuu ta'e abbaa ilmoo isii irratti waan kana raawwachuun hin ta'u maaliif ከቻለች በፍቅር መመለስ ነው እንጂ የሆነ ነገር አድርጋበት አደንዝዛ ምናምን በቃ እሷ ጋር እንዲሆን ለማድረግ ይሄ ተገቢ አይደለም። ይሄ ደግሞ ፍቅር ሊሆንም አይችልም። ስለዚህ ማሸነፍ ካለበት በፍቅር ነው እንጂ በእንደዚህ አይነት አይደለም። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ከረ ቪዲዮ ዴም ለዛሬ ስለሆነ ይፋ ኢትስ ከማታነሳው ዳንክ ይቅር የኔ ፍቅር እንኳን ተይው። በኋላ የኔ ፍቅር የኔ ምናምን የኔ የሚለው ቃል ከነ ሲጀመር አያስፈልግም። ስልክ አላነሳም ማለት ነው። ሲጋር እኮ ተረጋጊ። መጀመሪያ ደረጃ ደህና ነው። አናውራውም በደንብ ሰላም ልበለው ይፈ በቃ ከዚህ በላይ እሱ ስለማይፈልግ ከዚህ በላይ በቂ ነው። ከዚህ በላይ ማውራቱ አስፈልግ ስልክ እኮ አላነሳም ማለት ምን ገጥሞ ነው? በእግዚአብሔር ቻፕስቲክ ያሞለጠፍ ምንድነው እየተፈጠረ ያለው? ከሷ ጋር እያረክን ያለው አብርሃም እያረክን ያለው ማለት ሚስቱ እኮ ነው እያደረገ ያለውን ነገር እንግዲህ አይተሻል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማለት ነው ሁሉንም ነገር ልንነግርሽ ነው ዛሬ የጠራንሽ። ሚሜ ነምኒ ስሪት ዋ ኡበተኑ ነምኒ ስሪት ዋ ኢላልተኑ ዱራኒ መስቀል ኩን ቶኮ ሞርማ ሳራ ጅራ አኩማ አርጋ ጅርተኑ har'a garuu lamatu morma isaarra jira. Mucaa kana gaafa ilaalanus sirrii hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf wallahi mucaan kun sirrii hin jiru. Yaanne namni hin beekamaa yoo attamiyyuu ta'e namni of beekee wanna tokko dubbatu namni of beekee wanna tokko godhu sirriitti beekama. Garuu inni likkirra hin jiru. Indee akkamitti namni abbaa ilmaa ofii tokko waan akkasii irratti raawwata? Abbaa ilmoo ofii tokko ko yoo ofitti deeffachuu yoo waliin jiraachuu barbaadde yoo ishiidhaaf dandahame በብላትና በፍቅር ነው እንጂ በቃ የሆነ ነገር አድርጋ ወደ ራሷ መመለስ የለባትም። ታውን ቀቡኩን ወነተ ኮጎደኒ በቃ ኦፍቲ deeffachuun ta'u kun ጋርቢ kuni isiidhaaf illee hin tolu እንደገና moo jechuudha gochi kuni akkuma miidiyaa kanarratti haasaa maroo akkuma namni baay'een irratti dubbataa jiru kana jecha gocha kana ruutaan obboleessa Abrahaamii wajjin Abrahaamii irratti raawwatteetti yaa wanti irratti raawwattee jedhamu yaanne habilii mormaa sana irratti wanta ta'e wayii irratti hojjetteettidha kan yaanne agarsiisu. Kan gaafa duraasii gaafa isiin habilii sana akka sixootaatti kenniteennaan ijoolleen deebisi malee naan deebise si shakkii kanaaf. Hammas immoo kaleessa kan inni keewwatee dhufe habilii lama walirratti keewwatee dhufe jechuudha. Isinii galaa gatii kanaaf yennaan waan baay'ee nama dabbaruudhaan isiniin jedha faamilii rabbiin waan akkasii nu haa eegu waan akkasirraa nu haa eegu waan akkasii nurraa haa eegu isiniin jedha haala baay'ee nama dabbaruudha. Garuu wanna kana rabbi dhugaan godhe. Waan jaallu hojjetanu kana diraamuma haa ta'u. Maaliif beektu mucaan kun yoo akkamiyyuu ta'e abbaa luulii abbaa ilmoo isiiti እንደገና አባ መና ኢሲ መጀመሪያዳ በቃ yoo jibbamiyatta jechuudha jibbaadhaan yoo adda bahamuu dhiifameyyuu jaalalaan iyyuu walii galamee walitti himamee adda bahamuu hin danda'ama. Mulaazi nam tokko na dhiisee deemee bakka amnaam jedhanii illikii jaalalli immoo illikiin hin ta'u. Jireenyi illikiidhaan hin ijaaramu. Jaalalli xiiqiidhaan hin ijaaramu. Jaalalli jireenyi jaalalumaa fi kabajumaan ijaarama. Isinii gala malee illikii tokko ittiin qabattee bakka
duraanii hin barbaadu jettee hamma inni karaa biraa deebi'ee karaa ofiitti deebisuudha waan adda addaa gochuu moo la. Yoo danda'ame jaalalumaan ashannaftee ofitti deebifachuu yoo hin danda'amne immoo bakka jireenya isaa jiraatu jireenya ofii jiraachuu sijammar nam tokko yoo nama tokko wajjin hin jiraachuu hin barbaanne nam tokko qofti barbaade jireenyi wanti jedhan wayii hin jiru. Jireenyumti itti fuufullee hin jiru akka sanatti jechuudha. Maaliif jireenya kan kee keessatti yoo gammachuu hin qabaanne yoo dastanyaa hin taane muulaatiin namni lama ol galee gabbahu. Dhugaa rabbiin isinii jedha. Dirqama kona wajjiniin ol galee gadi haa bahuu jedhamuu hin qabu bar. Maaliif ati dastanyaa ta'uu barbaaddu? An misaalee dastanyaa ta'uu barbaada. Namni wajjiniin jiraatu sun dastanyaa yoo hin taane an dirqama wajjiniin jiraachuu hin barbaadu. Na dirqamaan illee akka inni waliin jiraatu illee hin barbaadu wajjiniin illee jiraachuu hin barbaadu. Malee dirqamaan nama tokko wajjin hin jiraatu na waliin jiraachuu qabda jedhanii waan namni illee waan rabbiin illee hin jaallanne gochuun baay'ee